Baba kiyya Ali ajjeesuu hin dandeessanii nallee hin qabdan gana lammaffaan hin qabdan tokkoffaan hin qabdanii jirtanii. Humna namaattis jabeeffadheetiin jira. Hajibduule. Eeysan na harkitanii na ajjeeftan. Hottaan ajjeesaa gaayoo dandeettii qabaattanii na harkitan yooniin sammuu dhabee lammaffaa isinii qabamne. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maatii chaanaala Azalaatu iddoo jirtan maratti salaaminni kiyya falaa kan onni irraa burqee iddoo jirtanitti isin haa ga'u jechaa akkam ooltan kan ooltan akkam bultan kan bultan jireenyi keessan maal fakkaata hordoftoota Azalaatu fi artistii Alii Baashaa akkasitti ani har'aan tana har'as dhufeetiin jira maaliin dhufee Aliin jechuun keessan hin oolamu akkuma namoonni hundinuu kanuma jechaa jira sila kanarraa layyat godhee waan biraa dubbachuudhaan fedhee garuu haa ta'utii barbaachana siruutiin iddoo adda addaa deemee iyyaafannaa cimaa godhaa jira ammaan tana garuu bakki inni itti argamu kun iddoo Nasruun itti shakkame haalaan ajaa'ibatti itti shakkame bakka saniin naannoo karaa saniin deddeemu jira alli kun roobaa itti jira roobni akkuma itti fufee jira addaan hin dhaabbanne haa ta'uti Nasruus argachuu hin dandeenye hordoftoota kiyya har'aan tana maali wanti haaranii jechuun keessan hin oolamu Aliidha ajjeefna jedhaniiti nama hodhan hin deemanii jedhan mee isin kanarratti maal jettan? Baba kiyya Ali ajjeesuu hin dandeessanii nallee hin qabdan gana lammaffaan hin qabdan tokkoffaan hin qabdanii jirtanii. An jechuudha Nasruun isin hin ga'u lubbuu Nasruu cinqaa jirtanii. Cal jechisiiftanii iddoo tana guyyaa sadii wanni irratti ol hin baafne viidiyoo irratti ol hin baafne Nasruun isin hanqateetuma Aliidha ajjeefnaa jettanii. Mee dandeessan kottaan ajjeesaa akkasittiin isinirraa yaasanii ganaa lammaffaa humna namaattis jabeeffadheetiin jira. Hajibduule. Eeysan na harkitanii na ajjeeftan. Kottaan ajjeesaa gaayoo dandeettii qabaattanii na harkitan yooniin sammuu dhabee lammaffaa isinii qabamne. Dhugaadhaati guyyaa duraa san dhugaa nuti obbole janitti ol beeynaa nuti diinatti ol hin beeynu diinni dilana hammaatatti ol hin beeynu sanii fi firraa ol eeguu dhiifnee kannaanis akka ijoollee san hin naqabu goosisan malee an naqabuu hin dandeessan an ilaal yoo barbaaddan kottaa waliif baanaati ammoo kadhaadachaa jirtan yoo Nasruu dhiira taatan kottaadhaa baasaadhaa ka jettan akkas jechuurra dhageessanii bakka nuufi maatii akkas jechuurra dhageessanii bakka nuufi maatii bakka akkanaa jiraatti kottaati nu fuudhaadhaa jaati akkasitti dubbadhaa malee eessa akka isin jirtan bee ish aboo uummatummaa akkamiiti isaan aboo qalbii akkasiisan dhiisaati lubbuu namaatiin taphachuu dhiisa yaaqii maal haasooniin jaasa lubbuu namaatiin taphachuu dhiisaa lubbuu namaa goddaatanii jirtanii dila san namni nama cafaqee ablee irra qabdanii maal gootanii aboo uummata silaa isin bar nuti silaa isin harkinee bar yoo seeraan tees yoonii fi gara wanni gara humna namaatiin tees Aliin lammaffaa isiniif gowwoomee isiniif hin qabamu gaafa sanuu fira jeetiin isin eegu jira malee diina jee isin eegutti hin jiru lammaffaa garuu nan qabdan nan nyaattan lammaffaa nan nyaattan gaafa dhiyootu akka malee nan nyaattaniiti. Nee dhiira taatan kottaa bakka nan teessumaa taa'us ni beektanii mana kiyyaas ni beektanii naannoo san deddeemaa yooniin hudduu keessan ciree isin nyaachisuu baadhe kottaa yoo dhiira taatan Nasruu qabdanii guddatan kan Nasruudhaa hanqateetitti ana barbaaddanii ammas kottaa dhiira taatu ati isin hundinuu kottaa yoo dhiira taatan kottaa Suudaanii jaa ajaa'aa balaadhaa Suudaanii maali Oromoodha sanii hajee fidi kottu mana kiyyaas ni beektan nakkottaadhaa achi wala gara rakkoo hin qabu mana kiyya ni beektaniiti daariktumaan kottaatti na nyaadha yoo nama taatan lammaffaa maqaaliitudha
miidiyaa irratti maqaa kiyya dha'uu dhiiftanii gartaa sodaa kiyya. Sodaa kiyya. Waan inni isin godhu beektanii mi siyaasaadha yoo taate siyaasaa elleetiiti ilaalna duraan baatan isiniin nyaadda. Deebisi ammaas humna hedduu akka qabu ni beektan alii maqaa hin dhooytan lammaffaa alii maqaa dha'uu hin dandeessan. Warri ammoo siyaasaatiyya itti fayyadameetiin isin garsiisa.